بيت الله للحج قد قصدوا من كل فج عميق أتوا ملبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبجمتو تبلي وانكيا بغناغا هنجراتني ربين كنا سبحانه وتعالى حجي أركان إسلاما كيسا إستكونوا في قوله بيت الله الحرام لكنيتنين حجون تكو أركان إسلاما تججو ربين كنا قرآن كيستي درقمته إساء يرونو إفسو مالجدا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ربي قداف نجر إلمنا ما إرتي بيتي لقني حجون نمن دندتي قبوجنا. رسول كنا صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة كيستي بني الإسلام على 5 إسلام ما واشن الرأي جارم تجرا تقفان شهادة لماني لما فان صلاة سدفان زكاة أفرفان صوم شنفان حجي لجلنيتنين ندبة الرسول صلى الله عليه وسلم. حجين نما مسلمته هندرتو واجبة نما دندهم نما دندتي قبو عمري إساء كيستي يرو تكو إسرات درقمتها تججورا دندتي ويتجنو نمني مسلماتكو قاما فيا قباتي وان ديمي أجنغه قباتي مالا يوكاني هرو حلالا إرّا akkasuma waan maatii isaati haga inni deemeetiin deebi'u nyaatan dhiisee fi karaa kana siinqii godhatee waan ittiin deemullee qabaatuutuyyuu isaaf barbaachisaadha jechuudha. Dandeettiin rabbiin ol aana jedhu isa sani jechuudha. Akkasuma yoo dubartii taate ammoo mahrama qabaachuudha. Namni mahramaa yoo isii bira jiraate yoo ka maallaqa qabaattu taate qaamaa fayyaa yoo qabaattu taate karaan nagaya tahee waan achiin geettee deebitu yoo qabaatte isirratti dirqama jechuudha. Namni muslimaa tokko yeroo hajjii godhu akkaataa itti hajjii godhu baratuu isa barbaachisa. Ulamaa gaafachuudhaan yoo ka beeku taate nama hin beeyne himuudhaan ofillee baratee namallee barsiisuutuyyuu dirqama jechuudha. Namni muslimaa tokko yeroo hajjii godhu gosti hajjiidhaa gosa sadii tana keessaa filatee tokko keessaa godha jechuudha. Gosti sadeen suni kamiyoo ka jedhamu taate afaan arabaatiin mufride yookaan ifraada qiraana tamattu'a ka jedhaniitiin hin dubbatan sani waa sadii kana. Mufrid jechuun nama hajjii qofa adda godhuudhaaf harramateen mufrid jedhan jechuudha. Umraa odoo ittiin dabalin hajjii qofa labbeeyka hajjatan jedhee yoo gartee ka harramatu taate namichaan kuni warra ifraada godhe yookaan warra hajjii kophaatti hajju keessa seena jechuudha tartiibni isaa. Akkasuma qiraana jechuun ammoo tinuyyuu umraa fi hajjii walitti qabatee labbeeyka umratan wa hajjan jedheetiniin akkasitti harramatuudha jecha. Ji'uma hajjii godhuudhaaf deemu kana umraafillee harramatee umraa godhee akkasuma hajjiillee waliin godhuu isaati. Tamattu'a ka jedhamu ammoo ji'oota hajjii keessa ji'oota hajjii ka jennu shawwaali zulqaadaa fi ji'a hajjiiti yookaan ji'a hajjii irraa bulii 10 awwalaati. Ji'oota kana keessa umraadhaaf harramatee erga kana hiikkatee haga hajjiin gahu guyyaan 8ffaa taa'uudha. Ihraamaa ofii hiikkateetiniin kuni tamattu'a jedhamee tiniin agartanii yaamama jechuudha. Asteetti wanti nuti baruu qabnu sifaata ifraadaa, sifaata qiraanaa, sifaata tamattu'aa akkaataa itti godhan kana sifaata sadeen kanaayyuu akka itti godhan baruutuyyuu nu barbaachisa jechuudha. Gosa sadii kana keessa ifraada qiraana tamattu'a ka jennu kana keessa ka irra gaariidha akka ulamaa'ni jedhutti gosa gartanii tamattu'aatii jedhan. Tamattu'a jechuun akkuma reefu jennee umraa godhanii haga hajjiin geettu hiikkataniitiin eeggatuudha. Maaliif jennaan rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam
sahaabaa ufii ajajan hiikkadhaatii haga hajjiin geettu umraa teessan hiikkadhaa jedhanii rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam ajajan jechuudha. namni muslimaa tokko yeroo miiqaata gahe maal godhuu qaba? miiqaanni boota rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam akka namni irraa harramatu godhani jechuudha. rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam bakka shan godhan akka namni irraa harramatu bootaa shanan kana warra naannoo san jiru ka isa boodaa dhufullee achi yoo gahe achirraa harramata jechuudha. bootaan shanan sun akkuma suuraa irratti arguudhaaf teettan tokkoffaan zulxuleeyfaadha. zulxuleeyfaan makkarraa kiiloo 428 fagaatti. kan lammaffaa juhfaadha. juhfaan makkarraa kiiloo 186 fagaatti. kan sadaffaa yalamlami karaa warra yamanii makkarraa kiiloo 120 fagaatti. qarnul manaazil ka afraffaati ar'a seylul kabiir jedhameetiniin beekamaa makkarraa kiiloo 75 fagaataa. zaatu cirqi ka jedhamu ammoo makkarraa kiiloo 100 fagaataa. yeroo ar'aa kana namni karaa san dhufu hin jiruyyuu. bootaan shanan kun bakka rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam akka namni irraa harramatu godhani jechuu. warri achiin boodaa dhufullee yoo karaa kanarra dhufe irraa harramata jechuudha insha Allah ta'ala. namni muslimaa yoo achi gahe maal godhuu qaba? maal dalaguu qaba? maaltu isarra jira yoo ka jedhamu taate tokkoffaan dhiqatuu qaama isaa dhiqatuu sunnaa isaa taha. sunnaa malee dirqamaa miti. tokkoffaan isa sani jechuudha. lammaffaa irratti yoo kashittoo qabaatu taate odoon harramanne dura ni dibataa uf tolcha jechuudha. akkuma Aishaa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam tolchite rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam ihraama isaanii dura akkasitti tolfatan jechuudha. achi booda uffata ihraamaa uffata jechuu. achi booda uffata ihraamaa uffata. uffanni ihraamaa gubbaadhaan qoloo jalaan ammoo tinuyyuu marxoodha. qoloo jechuun ta hodhamte odoon tahin ta ofirra dhahaniitiniin uffataniin jedhan jechuudha. kuni dhiiraa fi dubartiin ammoo uffatuma qabdu uffatti kama fedheeyyu haa tahu isuma uffatti malee qoloo dhiirri uffatti san uffatu hin qabdu jechuudha. insha Allah sagantaa keenna ka itti fufu irratti waan hafe itti fufna. galatooma. يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى